bakkalcha bari. Bakkalcha bari. Qophiin kun walta'iinsa Faanaa Broadcasting Corporative Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatiin qophaa'ee torbanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatudha. Qophiin bakkalcha barii dhimmoota sochii yuunivarsiitichaa wajjin wal qabatan irratti xiyyeeffatan qabatee eeffammoota Faanaa Asallaa 90.0, Faanaa Shaashamannee 300.4, Faanaa Naqamtee 96.1, Faanaa Haramayaa 94.8 fi Faanaa Jimmaa 98.1tiin torbanitti guyyaa tokko isiniif tamsa. Bakkalcha barii. Bakkalcha bari. Haalli jiruu fi jireenya hawaasa addunyaa yeroo waliin jijjiiramaa wantoota gaggaarii fi yaraa garaagaraa keessa darbaa. Jireenya addunyaa kanaa akkuma lakkoofsi baraa jijjiiramuun taateewwan adda addaa keessummeessaa. Saayinsiin jireenya ilma namaa bu'uuraan jijjiireera. Bu'aawwan saayinsiin argaman kunneenis hedduun hojii qorannoo kan bu'uureffatanidha. Kana keessattis ilmi namaa haalota jiruu fi mudatan akkasumas argannoowwan saayinsiif teknoolojii waliin waan jiru xiinxalee qoratee madaalee akkaataa jireenya isaaf ta'u mijeeffata. Kanarra darbees rakkoolee fi kufaatii mudataniif maaltu sababa akka ture buusee baasee gaafatee qoratee xiinxalee maalirraa akka madde adda baasuuf carraaqa. Bu'aa argate hordofees furmaata isaa mala dhawataa. Milkaa'inaa fi bu'aawwan gaggaarii argamanitti gammaduun itti fufiinsa isaa daran cimsuuf ammootu yaadee karoorfatuu gaafata. Rakkoowwan kanneen hawaasa keessatti uumamanii fi mudatan kana furuuf ammootu dursa qorannoo fi qo'annoo gaggeessuun baay'ee barbaachisaadha. Qorannoon sirna saayinsawaa ta'een rakkoo mul'ate tokko irratti karaa of eeggannoon tattaaffii fi dhimmicha guutumaan guututti haala guuguu danda'uun kan gaggeeffamu ta'ee dhugaa jiru beekuu fi beekumsa dura jiru irratti dabaluuf kan raawwatamudha. Kunis adeemsaa fi mala beekumsa haaraa argachuuf yookiin rakkoo uumame tokkoof furmaata kennuuf kan gaggeeffamudha. Nageenya keenya hin daganne. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Alaamanni sa'a namni maatii waatiin keessan nagaa isiniin jenneerra. Seensa qophii bakkalcha barii keenya har'aa irratti waa'ee qorannoo kan kaafneef waa malee miti. Qophii keenya har'aatiin hojii yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa gama qorannoo fi qo'annoon hojjechaa jiru irratti waan qindeeffanne isiniif dhiyeessina. Maarree hanga xumura qophii keenyaatti yaadaa fi qalbiin nu dhaggeeffachuun nu waliin turaan ammootu affeerraa keenya. Dhaabbileen barnoota olaanoo hojii baruu fi barsiisuu gaggeessuu cinatti hojiilee qorannoo fi tajaajila hawaasummaa garaagaraa ni raawwatu. Hayyoonnii fi barattoonni yuunivarsiitii garaagaraatis qorannoo dhimmoota adda addaa irratti yeroo garaagaraatti ni gaggeessu. Rakkoowwan akka biyyaa fi naannawaatti jiran adda baasuu fi kallattii furmaataa isaaf qorannoon deeggaramuun hayyoonni kan kallattii agarsiisanidha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaatis erga hundaa'e irraa eegalee qorannoowwan rakkoolee adda addaaf furmaata ta'an garaagaraa hojjechaa jira. Hojiiwwan dhimma qorannoon wal qabatan irratti yuunivarsiitichi maal akka raawwataa jiru irratti yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti ittaanaa pirezidaantii dhimmoota riifoormii qorannoo fi tajaajila hawaasummaa Dr. Kokkab Dammaqaa waliin turtii taasifneerra. Waan hojjetamaa jiruu fi bu'aawwan argaman maal akka ta'an isin biraan geenyaa ammas nu faana tura. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa kan hoggantootaa fi ogeessota mootummaa gorsuu fi qorannoon utubee jijjiirama bu'aa qabeessa argamsiisuuf hojjetu ta'uu kaasan. Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti ittaanaan pirezidaantii dhimmoota riifoormii qorannoo fi tajaajila hawaasummaa Dr. Kokkab Dammaqaan kaayyoo fi karoora qabame milkeessuufis toora xiyyeeffannoo 4 adda baasuun irratti hojjechaa jiraachuu dubbatan. Egaa toora xiyyeeffannoo yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa qabu keessatti tokko humna raawwachiisummaa siviil sarvantii cimsuudha. Lammaffaan humna raawwachiisummaa gaggeessaa cimsuudha. Sadaffaan manneen hojii mootummaa cimsuu fi ceesisuudha. Arfaffaan hammata ga'umsaa bocuudhaan dandeettii beekumsaa fi ilaalcha siviil sarvansii kana sirna koompitansii keessatti dabarsuudha. Kanaafuu xiyyeeffannaan keenya kana arfan kana irratti hundaa'a. Hojii xiyyeeffannaa jennee hojii kana gaafa hojjennu hojiin kun deemee manneen hojii mootummaa ceesisaa, hojjettoota mootummaa fi hooggantoota mootummaa hojii mootummaa irratti xiyyeeffatan dandeettii isaanii, beekumsa isaanii, potenshaala isaanii guddisaa, manni hojii hin ce'aa. Inni biraa dhumarratti hojjetaa dandeettii ga'umsa qabu uumuu dandeenya jechuudha. Kan irratti xiyyeeffanna.
guddina diinagdee hawaasummaa fi siyaasa biyya tokkoo itti fufsiisuu keessatti gorsi saayinsiin deeggaramee fi qorannoon gochaa ga'ee olaanaa qabaachuu kan ibsan Dr. Kokkab Dammaqaa gama kanaan mootummaa naannoo Oromiyaa deeggaruu irratti yuunivarsiitichi ga'ee sarraa eeggamu baachaa jiraachuu himan. Hojiin qorannoo yuunivarsiitichaan geggeeffamu kan qoratamee taa'u osoo hin taane qabatamaan gochatti kamuun rakkoo hawaasaa kan furu ta'uu dubbataniiru. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa uumamni isaa adda. Kan adda isa godhu yuunivarsiitii sadarkaa naannootti akka biyyatti dhaabbate ta'uun isaa ni beekama. Isteet yuunivarsiitiidha. Isteet yuunivarsiitiin kun immoo hojii kallattiidhaan humna raawwachiisummaa naannichaa cimsuudhaaf kan hojjetudha. Achi keessatti hojii hojjetu hedduu keessatti qorannoof gorsiif leenjiin hojii isa ijoodha. Qorannoo wajjin wal qabatee qorannoon yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessatti hojjetamu qorannoo qoratamee shelfii irratti taa'u osoo hin ta'in kallattiidhaan gara hojiitti jijjiiramudha. Qorannoo gochaati or applied research kan jennudha. Kan wajjin wal qabatee walumaa galatti hojii qorannoo gorsa saaf ta'u yookaan immoo gorsa qorannoo irratti hundaa'ee 42 gaggeesseera hamma ammaatitti jechuudha. Fedhiin dhimmoota qorannoo barbaadanii dursa kan adda baafamu ta'uu seeran karoorri hojiiwwan qorannoo fi pirojektoota kanaan ol qabataniis fedhii yookaan gaafii waajjiraalee yookaan dhaabbilee mootummaa fi karoora yuunivarsiitichi karoorfaturraa akka madduus nutti himanii jiru. Kallattiidhaan fedhiin qorannoo kun kan dhufu manneen hojii mootummaarraa dhufa. Yuunivarsiitiin immoo ofuma karoorfatee qorannoon kun qoratamee yoo argannoon achi keessa argamu mootummaadhaaf misoomaaf gargaaruu danda'a. Akkasumas manneen hojii ceesisuu danda'a. Hojii misoomaa fi dinagdee keessatti gumaacha qabuu danda'a jedhee kan yaadu ofuma adda baafatee illee qorachaa jira. Egaa qorannoon yoo yuunivarsiitii naannoo keessatti hojjetamu ka'umsi isaa fedhii qorannooti. Fedhii qorannoo manneen hojiirraa dhufurraa ka'ee karoorfama. Hojiiwwan gama qorannoon yuunivarsiitichaan raawwataman keessaa kanneen bu'aa argamsiisanis jiraachuu Dr. Kokkab ibsaniiru. Sassaabbii galii mootummaa ammayyeessuu fi fooyyessuu irratti gorsaa fi qorannoo yuunivarsiitichaan raawwatameen kallattii kaa'ameen hojiitti hiikuun naannoo Oromiyaa keessatti pirojektoonni hojii magaalota 27 keessatti hojjetameen hojmaanni galii sassaabuu fooyya'uu eeran. Kanarraa ka'ees yeroo ammaatti mootummaan baajeta birrii miliyoona 20 ramaduun aanaalee 94 fi magaalota 14 keessatti hojiin qorannoo gochaa madda galii dabaluu irratti xiyyeeffate raawwatamaa jiras jedhan. Fakkeenyaaf hojii baay'ee guddaa fi bu'aa guddaa fide keessaa yeroo dhiyoorraa yookaan hojii hanga maddisiisa galii magaalotaa fi aanaalee naannoo keenya keessatti jiran irratti kan hojjetamu jira. Jalqaba magaalaa jaarratti hojjennee booda magaalaa 10 irratti hojjennee booda immoo waggaa 3ffaa irratti magaalaa 11 irratti hojjennee walumaa galatti magaalota 27 irratti potenshaala galii isaanii adda baafna jechuudha. Amma hojiin isa wajjin wal qabatee jiru pirojektiin guddaan pirojektiin sun dursee kan deeggaramaa ture sagantaa UIIDPtiin deeggaramaa ture. Amma garuu mootummaan bu'aa hojii kanarraa argate irraa kaasee miliyoona 20 ramadee aanaalee 94 fi pirojektii kan biraa amma UIIDP magaalota 14 keessatti potenshaala maddisiisa galii isaanii qoratamaa jira jechuudha. Kun kallattiidhaan bu'aa maal fide yoo jennee ilaallu tokkoffaa magaalonni qorannoo irratti hundaa'ee karoorfate potenshaala galii isaanii sassaabbii galii isaanii dachaa 3tti dabaleera. Walumaa galatti akkuma beeknutti naannoo Oromiyaa keessatti galiin sassaabbiin galii baay'ee dabaleera. Dachaa 3 fooyya'eera. Kana keessatti qorannoon kun gumaacha guddaa qaba jechuudha. Yuunivarsiitichi gama hojmaata waajjiraalee mootummaa akka fooyya'aniif yaadaa fi gorsa qorannoon deeggarame kan kennu ta'uus kaasan. Sirna bulchiinsaa fi imaammata mootummaa irratti hooggantootaa fi hojjettootaaf gorsaa fi leenjii qorannoon deeggarame kennuu fi yaadni uummataa kan xiinxalamu ta'uus himan. Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti ittaanaan pirezidaantii dhimmoota riifoormii qorannoo fi tajaajila hawaasummaa Dr. Kokkab Dammaqaan. Manneen hojii mootummaa hojii isaanii sirriitti karoora isaanii galmaan ga'uudhaaf sirni isaan keessatti darbaa jiran sirna akkamiitiin hojii hojjechaa jiru kan jedhu sistema isaanii irratti qorannoon ni gaggeeffama. Qorannoon 3-4 gaggeeffameera. Sirna jechuun manneen hojii imaammata qabu. Imaammata sana hojii irratti oolchuudhaaf sirna akkamii osoo fayyadaman yookaan immoo sirni isaan irratti hojjechaa jiran kun rakkoo maal qabaa, maaltu fooyya'uu qabaa kallattii kan agarsiisu jechuudha. Inni biraa imaammata hojii irratti oolchuu irratti sektoroonni maal fakkaatu kan jedhu. Imaammanni ni ba'a. Rakkoon hedduu yeroo hedduu kan ka'u imaammanni hojii irratti oolchuu irratti rakkoon jira, qaawwiin jira kan jiru ni ka'a.
ta'a. Kanaafuu rakkoon jiru sun maali? Rakkoon sun immoo akkamitti furamuu danda'a? Furmaata akkamii kaa'uu dandeenya kan jedhu dhimmoota imaammata wajjin wal qabatee jiru hin qoranne. Inni biraa walumaa galatti fakkeenyaaf bulchiinsa gaariif kenne tajaajila naannoo keenya keessa jiru maal fakkaata kan jedhus xiyyeeffannaa tokko jechuudha. Yeroo 3 waggaa waggaatti public opinion survey yookaan immoo yaada uummataa qoranneerra. Amma yeroo dhiyoo kanatti immoo baay'ee gaggabaabsinee yaada uummataa irraa amantaan uummanni mootummaa irratti qabu maal fakkaata kan jedhus qorachaa jirra jechuudha. Waraqaawwan qorannoo hedduun akka biyya keenyaatti yuunivarsiitoota keessatti geggeeffaman ammas hawaasa bira ga'uun rakkoolee jiran furuu irratti hanqinni kan jirudha. Qorannoon karooraa fi bu'aa fiduuf kan geggeeffamu ta'uu qabaa kaasan Dr. Kokkab Dammaqaan akka yuunivarsiitii deeggarsa gama qorannoon ogeessotaa fi hayyoota irraa argatan waajjiraaleen mootummaa hojiitti hiikuu fi bu'aa isaa madaaluu akka qabanis hubachiisaniiru. Qorannoon sadarkaa qaba. Fakkeenyaaf manneen hojii rakkoo hawaas dinagdee hiikuu wajjin wal qabatee qorannoon mata dureedhaan kennanii qorachiisan hin qoratama, bu'aan isaa isaanii kennama. Kallattiidhaan immoo kana kan madaalu fooyya'insa isaa kan ilaallatu caffeenni jira. Kallattiidhaan seektarri isaan jalatti hoogganaman jira. Manni hojii sun jira. Yuunivarsiitiin kallattiidhaan waan isaa kennamu erga qorateen booda bu'aa isaa kennee bu'aan sun maal fiduu danda'a kan jedhu qorachuudhaaf yeroo baay'ee barbaada. Garuu bu'aan sun maal fide kan jedhu tokkoffaa manneen hojii hin gabaafatu. Maaliif maallaqa irratti baafatanii waan ta'eef. Lammaffaa seektaroonni isaan hoogganan yookaan immoo kallattiidhaan isaaniif waamamanis caffeenis ta'e seektar ni madaala. Malee amma yuunivarsiitiin qorannoo 42 hojjete sanaa fi qorannoon sun maal fide jedhee qorannoo gaggeessaan oolu. Ageen innumtuu maal ta'ee dhufa takkaa ture qorannoo akkasii hojjechiisnee turre bu'aa qorannoo irratti hundoofnee waan akkasii hojjenneerraa mee bu'aa keenya nu madaalaa kan jedhu dhufa. Evaluative research. Kallattiidhaan waan akkasii fakkeenyaaf innumtuu nuti qorannoon gaggeessinu bar karaa biraati qorannoo madaalliiti. Fakkeenyaaf qorannoo tokko yoo si yaadachiise waggaa 4-5 dura hojiirra oolmaa paakeejiin dubartootaa qoratameera. Paakeejiin sun imaammata mootummaati. Waggaa 10 hojiirratti ooleera. So paakeejiin sun maal fide jechuun qorachuun innumtuu qorannoo madaalliti. Hojii fi bu'aa manneen hojii qorattee bu'aa sana agarsiista waan ta'eef karaa biraatiin madaalliidha. Bu'aawwan argaman hedduun jiraatanis ammas wanti fooyya'uu qabus jira jedhan dhaabbilee fi waajjiraalee garaagaraa biratti ammas gorsaa fi qorannootti fayyadamuu irratti kan hafu ta'uu eeruun yuunivarsiitichi gara fuula duraattis dhimmoota rakkoo hawaasaa furanii fi manneen hojii ceessan irratti kan hojjetu ta'uu dubbataniiru. Qorannoon yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa hojjetu kan adda isa godhu gorsa qorannoo irratti hundaa'e gaggeessuuf fayyada. Kun jechuun bu'aa qorannoo irratti hundoofnee yaada furmaataa kennina waan ta'eef manneen hojii gorsina waan ta'eef qorannoon nuti hojjennu immoo qorannoo hojjetamee sheelfii irratti taa'u osoo hin ta'in qorannoo rakkoo hawaas dinagdee manneen hojii hiikuudhaaf deemaa jiran hojjechaa jiran kana gargaaruuf fayyada waan ta'eef seektaroonni mootummaa yuunivarsiitii wajjin ta'anii qorannoo gaggeessuudhaan hojii isaanii akka milkeessan affeera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii bakkalcha barii qophiin keenya har'aa kanumaan goolabamee jira. Kutaa lammaffaa qophii kanaan gama gorsaa fi leenjiitiin hojii yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa hojjechaa jiru irratti waan qindeeffanne torbaan qabannee dhiyaanna. Waan nu dhaggeeffattaniif galata guddaa qabdu. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessee an Muhammad Guddataan ture. Qophii bakkalcha barii birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. University naannoo Oromiyaa ogeessa fi hayyuu hojii keessatti University naannoo Oromiyaa. Bakkalcha barii. Bakkalcha barii. Qophiin kun walta'iinsa Faanaa Broadcasting Corporative fi Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatiin qophaa'ee torbanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatudha. Qophiin bakkalcha barii dhimmoota sochii yuunivarsiitichaa wajjin wal qabatan irratti xiyyeeffatan qabatee eeffamoota Faanaa Asallaa 90.0, Faanaa Shaashamannee 300.4, Faanaa Naqamtee 96.1, Faanaa Haramayaa 94.8 fi Faanaa Jimmaa 98.1tiin torbanitti guyyaa tokko isiniif tamsa. bakkalcha barii. Bakkalcha barii.